Ashama harka fuune hordoftootaaf daawwattoota gammee yuubii nagaa jaalallii fi tokkummaa waaqayyoo bakka jirtan cinaa dhaqqabu har'as seenaa jaalalaa warraa baratan tokko isiniif qabadhee dhufeen jira. Gammee yuubii waliin turtii gaarii taasisaa dhiiraa rasaasni hin jilbeeffachisne onni hin jilbeeffachisti. Maamoon dhalatanii kan guddatan Wallagga Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaa gandaa Sirbaa Bultum jedhamtutti haadha isaaniif ilma tokko turanii. Egaa ijoollummaatti maatii isaaniirraa waan gargar ba'aniif jecha jireenya rakkinaaf gadadoon jiru harmee isaanii irratti kuftee jirti. Egaa obbo Maamoonis jireenya haadha isaanii keessa jirtu kana jijjiiruuf jecha waan sagal qabanii gadi dhiisu. Filannoon isaan qaban yeroo sanatti barnoota isaanii hedduu jaalatanii fi hedduutti cimoo turan kan addaan kutanii harmee isaanii fi obbolaa isaanii biraa jiran gargaaruuf gara magaalaa Finfinneetti maluun dirqamatti taate. Isaanis oolanii osoo hin bullee gara magaalaa Finfinneetti malee obbo Maamoon yeroo sanatti hojii dafee argachuu hin dandeenye. Finfinnee galanii hojii ittiin haadha isaanii gargaaran osoo barbaadanii hojii biraa waan hin arganneef hojiin loltummaa dirqama itti seenanii haadha isaanii jijjiiruun filannoo jalqabaatee argame. Filannoo loltummaa kanas itti fayyadamanii loltuu ta'anii barsiisaa egaa bara 1975 keessa Dabra Biraanitti leenjii loltummaa bu'uuraa ji'oota 6 leenji'uun Eertiraatti ramadamanii erga Asmaraa yeroo muraasaaf turaniin booda buufata isaanii Kaareen turte deemanii. Obbo Maamoon nama har'aa bultii waliin ijaarratanii haadha ijoollee ta'anii waliin horan kana gonkumaayyuu yaadanii beekuu laata? Namni wal lolu akkamiin fira ta'ee waliif jaalala qabu walitti agarsiisee bultii ijaaree sadarkaa kana ragaa. Seenaan jaalalaa kun warraa barattu jedhee yaada. Bara sana keessaa Itoophiyaa fi Eertiraan diinarra darbee walii ajjeesanii lubbuu hedduus baasaniiru. Garuu dubbiin kun kanaan faallaadha. Haati warraasaa dhalootaan Eertiraa turte. Obbo Maamoon jalqaba jaalala loltoota Shaabiyaatiin booda immoo kan TPLF'n booji'amanii. Bu'aa bayii fi seenaa jaalalaa kanaa isaanis Aantu Bannaat kitaaba jedhu tokko barreessanii turanii. Kitaaba kana keessatti aktariin Obbo Maamoo yoo ta'u annis Jootee of taasiseeti. Bitootessa 23 bara 1976 guyyaa Hizbaawii Gimbaar Tagaawich yeroo jalqabaatiif adda waraanaa Abeetitti haleellaa raawwatanii ture. Haleellaa sun raayyaa Itoophiyaa irratti naasuu guddaa uume. Maamoon ammoo akka lakkoofsa Itoophiyaatti eebila 17 bara 1997 haleellaa marsaa lammaffaa meeshaa gurguddaatiin gaggeeffameen akka booji'aman ni beekama. Akka obbo Maamoon dubbatanitti ani miila koo rukutame kaampii waraanichaas ni qabame. Yeroo sanatti kan du'ee kan hafe booji'ame jechuun kan yaadatanimu. Loltoota Itoophiyaa 165 booji'aman keessaa Maamoo Afataa nam tokko ture. Kaampii waraanichaa akkuma loltoota Shaabiyaan to'atameen battalumatti humni qilleensa Itoophiyaa haleellaa gaggeesse. Maamoon loltoonni Shaabiyaa lubbuu booji'amtootaa oolchuudhaaf akka tumsan hin dagatu. Haleellaa humna qilleensaa erga xumurameen booda afaan Tigireenyaatiin baga lubbuun isin oolte ergaa hawwii ibsachuu qabsaa'otaa biraa dhaga'u ibsa. Booji'amtoota waa'ee siyaasaa fi qabsoo uummata Eertiraa barnoonni isaaniif kennamu jalqabee. Yeroo sanatti dargiin siyaasa tankaarfataa gaggeessa. Lakkii faashistiidha falmii jedhaman osoo hin nafiin qabsaa'ota waliin falmii bilisaatu gaggeeffamaa ture. Barnootaaf jaalala guddaa kan qabu Maamoon bariif barsiisuu cichoomnaan qabatee itti fufee. Rakkoon tokko garuu tureera. Waan ittiin baratan afaan Amaaraan qophaa'ee hin turre. Rakkoo kana fuudhaaf jalqabbiidhaaf kan ta'u kitaaba Accar Maglacaa yookiin ibsa gabaabaa jedhu fuula 20 qabu qopheessee maxxanfamee akka rabsamu taasifame. Booji'amtoonni yeroo jalqabaa nu ajjeesu yaaddoo jedhu waan qabaachaa turaniif barnootaaf bakka hin qaban ture. Maamoon garuu barnoota qabsaa'onni Shaabiyaa kennan sirriitti hordofuudhaan walumaa galatti kitaabota 10 barreesseera. Adeemsa keessas afaan Tigiriffaa sirriitti dubbachuu danda'eera. Kitaabicha keessatti maqaa Jootee fi Galaayee jedhamuun kan bakka bu'an Maamoo fi qabsooftuu Hiyoot Tasfaayii wal baruun isaanii baroota 1982 hanga 1983 keessa jalqabe. Raayyaan Itoophiyaa kumaan lakkaa'aman booji'amtoota ta'an filannoo isaanii akka murteessan gaafatamanii. Maamoon garuu Hizbaawii Gimbaariif hiriiree loluudhaaf murteesse. Kanaaf ammoo leenjii loltummaa fudhachuun dirqama ture. Hiyoot
Maammoon bakka Imbool jedhamutti leenjiif yeroo ramadametti kutaa qusannoo jedhamutti ramadamtee turte. Hiwoot dubartoota warreen bara 1978 keessa baay'inaan loltuutti galanii fi qabsaa'ota dubartoota Kaamboodiyaa jedhamuun beekamu keessaa ishee jabduu fi aaktirii yookiin loltuu cimtuu turte. Naannawaa qaddii Amihaariitti kan argamu Gadeen jedhamuun beekamuun gara qabsootti akka makamte ibsiti. Hiwoot taphaa fi shubbisa jaallatti ture. Bakka muuziqaan jiru isheenis hin dhibdu ture. Amalli ishee kun ammoo akka isheen Maammoo waliin wal bartuu fi hariiroo jaalala jireenya ishee jijjiiree keessaa akka galtu taasise. Booji'amtoonni nu cinaa turan hojii qonnaa garaagaraa hojjechaa turan. Dabalataanis sochiiwwanii fi shubbisawwan aadaas ni gaggeeffamu ture jechuun haala yeroo san ture har'a keessa deebi'anii kitaabicha keessatti barreessaniiru. Yeroo tokko kutaa aadaa lammata dhalachuu kan jedhamu garee aadaa booji'amtootaa fi jooteetiin gaggeeffamtu irrattis agarsiisa qopheessite. Aaddee Hiwoot Tasfaayee Maammoon gaggeessaa waltajjichaa ture. Namoonni naannoo sana turan hordofuudhaaf dhufanii yeroo sanatti waltajjii osoo gaggeessaa jiru gidduutti walaloo fi ergaawwan gaggabaaboo osoo dhiyeessuu qabsooftuu fuulataa dura teessee qalbiidhaan isa hordofaa jirtu tokko hubatee ture. Ammoo sirba afaan Amaaraa tokko sirbuu yeroo jalqabutti galaa hin dhuftee hash ittiin jettee akkas jechuun dinqisiifannaa isaaf qabdu ibsuu isheeti. Annis dhagaa ija keessa ishee ilaale wal ilaalan dabaree ijaa wal seenuu eegalan. Jaalalli ijaan isaaniitiin gale guutummaa qaama isaanii keessaa weeraree gaaffii guddaatti uume. Hiwoot yeroo sana wayita yaaddattu haalli hunda isaa jechuunis dhaabbii isaa akkaataan itti dubbatuu fi sirbu na booca'e. Akkumaan argee nan jaaladhe achumatti jaalalli ijaan na seente jechuun ibsiti. Maammoon gama isaatiin yeroo sanatti kan baay'ee na hawwatee fi ani isheerraa jaaladhe hidhannoo ishee fi akkaataattiin hidhattedha ture. Kan adda ta'e isheerraa ammoo baay'ee bareedaa ture jechuun waan keessa isaatii arra deddeebi'ee dubbata. Isaan booda Maammoon hatee ishee ilaaluu jalqabe. Isheenis jaalalli ija ishee qabee waan baay'eetti ulfaateef deddeebitee hattee eegaluu ilaaluu irraa buqqisuu diddee Maammootti gaaffii guddaa uume. Maammoonis egaa sagalee isaa bareedaa sanaan sirbaa galaa jedhu kana sirbaa yaadaan gara ishii fuula ishii fi ija ishii ilaallachuutti fufee waa isaa yeroo yaadu eessattinis argachuu danda'a. Inni lammii Itoophiyaati. Walitti dhufeenyi keenya akkamiin milkaa'uu danda'a jechuudhaan dhiphadheen abdii kutaa ture jechuun miira jaalala yeroo sana qabdu har'a keessa teessee dubbatti aaddee Hiwoot. Isaan booda raayyaa Umaraa waliin hiriiruudhaaf booji'amtoota murteessan Imbool bakka jedhamtutti leenjiin kennameefis gara gareewwan garaagaraatti ramadaman. Isaan booda Maammoon Sheekib kan jedhamu giddu galeessa seeraa eegduu yookiin abiyootii ta'ee gaheen hojii kennameefi turtii yeroo ta'eetiin booda Hiwoot gara halawaa sauraa yookiin abiyoot xibbaqaatti ramadamtee gara Maammoon turetti deemte. Arra deebiin wal arguu danda'an. Haa ta'u malee jaalalli isaanii suutuma suutaan ifa ba'aa dhufe. Sun qormaatawwan kan itti dhimatan ture. Hedduun isaanii lammii Itoophiyaa kana maaliif itti dhiyaatte jechuun na rakkisuu jalqaban jetti aaddee Hiwoot. Keessattuu yeroo gara jalqabaa namni baay'een sin fudhatu jechuun qormaatawwan dabarsee dubbatti. Maal si fayyada? Namni kun si jaalatee si fudhachuu hin danda'u kaleessa siif diina si waraanuuf dhufe. Har'a akkamiin na jaalata jettee amanta jedhanii gaaffii garaagaraa fi dhiphina garaagaraa keessaa na galchaa turan jetti. Isheen garuu wanta hin barbaade yoon godhe maaltu sin gashee? Paartiin kiyya yoo anaaf hayyamte isiniin maaltu yaaddesse? Hundaa'u garuu nama akka koo ta'een jaaladha jettee isaanitti himti. Eenyusaa ta'uu eessayyuu haa dhufu amma jaallee qabsoo kiyyaa akka ta'etti hin beeka. Nan jaaladha jechuun akka ibsaa fi turtee fi jaalaltii wanta mo'anne akka hin qabne dubbatti. Dhugaa dhagaa dhiiraa rassaasni hin jilbeeffachiisne jaalaltii kallattii jijjiirsisti. Maammoon guyyaa tokko anii fi isheen da'oo keessa teenyee haasa'aa turre. Hoogganaan ishee barbaade waan ishee dhabeef gara bakka turreetti dhufe. Guyyattii sana jaalala waliif qabnu waliif ibsuun illee isarra darbee garuu wantoonni nuti goone tokkoyyuu hin turre jechuun muudannoo addaa tokko yaaddata. Hordoffii jala waan turreef carraa kan akka naamusa cabsuutti yaadanii adabbiidhaan gara
bakka fagoo ta'e birootti jijjiiranii erganii bara 1984 Izziw Qaw jedhamu waraanaan mo'amee Maammoon booji'amtoota biroo barsiisuudhaaf isheen ammoo miseensa eegumsaa taatee garee tokko keessatti akka walagan lamaanuu ni dubbatu. Namni hundumtuu tokko miti kan deeggarus ni jira kan jettu Hiyoot Saabaa Yohaannis maqaa masoo ishee buuf kan jedhamtu michuu ishee tokko jabaadhu gara duubaatti ilaaluun sirra hin jiru jechuun akka ishee cinaa dhaabbachaa turte yaaddatti. Dhagaa jaalala keenya keessatti gahee guddaa taphatte jechuun hariyyaa ishee Saabaadhaa yaaddatti. Dhumarrattis murtee irra geesse eessatti wal arganna yaaddoo jedhu badaa dhufe waliin jiraachuu akka danda'an fudhataa fi keessoo ishee tasgabbeessuu eegalte aadde Hiyoot jechuun walitti dhufeenyi isaanii bara 1986 ifa ta'e aadaa qabsoo keessatti hariiroo jaalalaa yeroo ifa ba'u akka wal kaadhimmachuutti yaadama. Hamiiwwan sadarkaa namoota dhuunfaatti dhagaman baduu baatanis guyyaa itti ifa godhan kaasee garuu akka kaadhimaan walii bilastaanii wal gaggaafachuu fi waliin yeroo dabarsuu danda'u. Maammoon Saahil yeroo turanitti galaayewaa jechaa yeroo sirbutti qabsaa'onni dhaggeeffatan Gu'aal Maa'ootiif maqaa masoo Galaayee jedhamu akka baasan yaaddatu. Gu'aal Maa'oon ammoo Hiyoot Tasfaayidha. Kanarraa ka'uunis kitaabicha keessatti haadha warraasaa akkuma dura isiniin jedhe maqaa Galaayee kennanii fi taphattuu taphichaa taasisaniiru. Maammoon turtii jireenyaa booji'aman waggoota 5 booda bara 1982 bilisa jedhame gara qabsootti makamuu fedhuu isaatiinis mirgi guutuun isaaf kenname. Bara 1988 seenaa qabsaa Hisbaawii Tigal keessatti yeroo jalqabaatiif haati warraa fi abbaa warraa 36 guyyaa tokkotti naqfaatii waliif kakachuun bultii ijaarratan. Booji'aman lammii Itoophiyaa Maammoo Afataa jedhamu tokko dubartii qabsooftuu Hiyoot Tasfaayee Gu'aal Maa'oo jedhamtuun lammii Eertiraa taate waliin walitti dhufuun gaa'ilaaf waliif kakatanii oduun jedhu warraaqsaa Eertiraa keessatti dhimma ijoo dubbii ta'e. Maammoon waraanni Naadeew barbadaa'uuf addi Naaqifaa erga diigamee booda bara 1988 Naaqifaa keessatti yeroo waadaa waliif galanitti wanti ture hawwataa kan turedha. Isaaf kabaja kennuuf jecha sirbi afaan Amaaraa dhiyaateera. Nan yaaddadhaa yeroo sanatti Al-Ameen Muhammad Said itti gaafatamaa waajjira gaadfaa kan dhiyeenya du'e ture haasaa taasise kan jettu Hiyoot gidduu isaanii yeroo jalqabaatiif lammii Itoophiyaa tokko waadaa gaa'ela godhachuu irra ga'uu dubbachuu ibsiti. Cidhi Maammoo fi Hiyoot caala akka namatti tolu kan taasise turtii yookiin caagulaa isa jedhamu bakka Maammoo waggoota 12 dura itti booji'amee fi Naaqifaa irratti kiiloomeetira 65 fagaattee kan argamtu Abeet magaalaa jedhamtu keessa naanna'uun akka dabarsaniif heeyyamamuu isaati. Obbo Maammoo fi Hiyoot waliin ijoollee 4 godhataniiru. Hiyoot bilisummaan booda bakka haati koo jiraattu Gaaden yoon deemnu ijoollee fi abbaa warraa koo waliin ture. Heerumee ijoollee 2 qabaadheen deebi'ee mana wayita geenyuuf haadhaa fi ijoollee obboleettii koon arge. Ijoollee koo qabadheen waan deemeef miira jiru geeddareera. Yeroo sanatti abbaan koo bakka Daaqiyaam Haarii jedhamu ture. Lammii Itoophiyaa fiddee nutti dhufte jechuun xiqqoo lolee ture jechuun haala ture yaaddatti. Bilisummaan boodas Asmaraa keessatti manni nuuf kenname achumatti gaa'ilaan waliin jiraachuu eegalle kan jedhan Obbo Maammoon barnoota ijoollummaa isaatti adda kutee itti fufuuf carraa akka argate yaaddata. Mana barnoota sadarkaa lammaffaa Qaas yookiin Qaadamaawwii Hayilesillaaseetti barnoota isaanii xumuruun qabxii yuunivarsiitii galchuu argatanii. Gaalli isaanis cimee jaalli isaanis waan ho'aa adeemeef mucaan isaanii sadaffaan Fiilmoon achuma Asmaraatti dhalate. Isaan booda Asmaraa keessa hin turre haadha isaa akka gargaaruuf bara 1995tti gara Itoophiyaa akka deemaniif heeyyamamee fi achumaanis mucaa arfaffaa kan yeroo ammaa keessummeessituu balaliinsa xiyyaaraa taate Heenaan Itoophiyaa dachee Oromiyaatti handhuura ishee awwaalame. Yeroo ammaa kanatti Finfinnee kan jiraatan Obbo Maammoo fi Hiyoot ilmi isaanii hangafaa bultii ijaarrachuu fi akaakayyuu akka argan baay'ee gammadaa ta'anii dubbatu. Barreessaa Maammoo Arfaat waa'ee kitaabichaa yoo dubbatan kitaabni kun galmee onnee lammiilee Itoophiyaa fi Eertiraa keessa jiraatudha jedhanii yaaddatu. Egaa seenaan
jaalalleewwan kana lamaanii kanaan xumuramuu baatus waanan fuula BBC irraa argadhee isinii qooduuf dirqameera. Egaa yaa obbolaa koo asirraa waan baay'ee tilmaamuu dandeessu. Obbo Maammoo Arafaat hiyyummaadhaaf jedhee biyyaa bahee Finfinnee deeme haadha koo jijjiirra jedhee waraana seene. Waraana erga seenes biyya hambaa deemee yookiin Eertiraa waraanuudhaaf gaafachi godaanu lubbuun isaa oolee booji'amaa siyaasaa ta'ee gara Eertiraatti imalee Eertiraa akka seeneenis dubartiin Hiwot jedhamtu onneedhaan isa gaadite. Jaalashii kanas akkuma liqimsee fudhateen jilbeeffataa jaalashii ta'ee jaalashii waaqeffachuutti fufe. Isheenis nama ajjeesuuf turte kana ofitti fudhattee ofitti aanfattee jaalattee ni jiraatte. Egaa jaalalli waan hin jijjiirre hin qabu. Eertiraan kaleessaa rasaasa wal eeggachaa turte har'a ilma walii fuutee wal fuusistee walitti heerumtee wal jiraachisaa jirti. Har'oo biyya kana keessatti maaltu adeemaa jira? Siyaasni adeemamaa jiru kun dhuguma garaa bal'annee akkasiin jaalala walii kennee wal fuunaa laata? Kan kaleessaa fagoof dhiyoo dhiisaa sumaarra ollaa keenya ta'e sabiraa fuudhuun hin danda'ama? Waan hin danda'amne kunis sababni isaa guddaan rakkoo keenya osoo hin taane rakkoo daldaltoota siyaasaatiin dhufedha. Bu'aan siyaasarraa argamu namoota muraasaaf yoo ta'u miidhaansa garuu biyyaaf dhaqqaba. Kanaaf dhagaa jaalala kanarraa waa hedduu barattu. Jaalalli jiraannaan du'aa gara lubbuutti, diinaa gara jaalalleetti jijjiiruun ni danda'ama. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Horaa bulaa warri wal jalates warri akaakayyuu arges ta'a baay'adhaa cirracha abbay ta'an isin jedha. Gammee Cuubiidhaa Oromiyaarraa.